Habarannu namu khane dini haka barudifne usne tenye wallali malif kile da haggannu naka jaani baracha turan jiratan hizbiya baka baga geisan guya iba ya urjiwan markazatan di haka baga geisan guya iba ya urjiwan markazatan di haka habarannu namu khane dini haka barudifne usne tenye wallali malif kile da haggannu naka jaani baracha turan jiratan hizbiya baka baga geisan guya iba ya urjiwan markazatan di haka baga geisan guya iba ya urjiwan markazatan di haka. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ikhwani fillahi nafjawaba salam tanto onerahi isini burkite duga dan wallahi akam jirtu misensiti ini ilahi khambiya jirtu khambata nisbiyahi guya arraga machuda aferamna andu fenamu fagoda fihi dihorrahi mati markaz dan dia ka anwa bere akamina abna irrai jechunamu aferasa anir matan dugu manjalatan namu onerai bagagama dan urjiwan dan dia ka argisan osor lafin takumatu barurrahi oso khale dan tadabu dalakiftan khambarati dinilahi arrasila hingam مدن إيجاشنا هلا والله وبسام براتو قيسني قيسن قيا أيبا خنا هو بداي كونغراي سنين جنة سنين كأمن نتيه أنيراي كونغراي سنين جنة سنين كأمن نتيه أنيراي habarannu namu khane dini haka barudifne usne tenye wallali malif kile da haggannu naka jaani baracha turan jiratan hizbiya baka baga geisan guya iba ya urjiwan markazatan di haka baga geisan guya iba ya urjiwan markazatan di haka guya arraha gamachuda dufenamu dinjalala guya hablaha ay badini akamini habna sila jechunamu dubne khono averraga riobola mati markaz danti haka anu afere barobola sagantati yasenu da andura jalan hadiyadan sinil kaba hati kebala obboleyan obsandira abbi baratan amilaiti horura maltu jala jechuun isaanii hojjetan dinjaalala doktor Salih hada fida hawwitola jechuun isaanii hojjetan dinjaalala doktor Salih hada fida hawwitola isaanirraa bakka bu'eetiin dhihaadhe ni qeebala hadiyyaa gaarii dirrabbii tajaalala warra dirrabbii jaallatu lubbuu jaala khidmaa diiniif laffaa'anii lalganama fi galgala khidmaa diiniif laffaa'anii lalganama fi galgala yaa urjiiwwan daandii haqa baga gartaan bu'aa lafaatiidha callaa nuuf gammadaa arra guyyaan kun keeysanii gammachuutu sin imala jajjabaadhaa fuulduratti nuuf deemame kana caala ijji hamtuun isinina argatiniiti jenne namuhu masha Allah habarannu namu khane dini haka barudifne usne tenye wallali malif kile da haggannu naka jaani baracha turan jiratan hizbiya baka baga geisan guya iba ya urjiwan markazatan di haka baga geisan guya iba ya urjiwan markazatan di
daandii haqaa. Wallaalli dhugaa namaa geesse mataan qilee hamaa nama naqa. Jalaa bahuuf namuu ka'ee bara jiraataniis biyya baqa. Nuuf jabaadhaa osoo laafne guddaa xiqqa. Nama dirrabbii baratee gargar beeka jecha sobaatii fi haqa. Taasifachuun baratanii urjiiwwan kun iddoo teessoo diin qaaliqa. Maqaa gaarii moggaasaniif jechuun markaz daandii haqa. Hundeessanii halkan guyyaa osoo keessa hambahin takka. Iddoo khayrii shayxaanumaa durraa maqa. Keessa bahuu fedhan qaban iddoo rabsaa diin qaaliqa. Keessa bahuu fedhan qaban iddoo rabsaa diin qaaliqa. Hamileen isaanii hedduu nama dinqa. Oliin nuuf deemi yaa Rabbii abbaa haqa. Nuuf laaffisiif si qaadannaa habaaranii diinkan keeqa. Teessoo seenaa qabdu teessoo tan markaza daandii haqa. Waaroo wallaalaa lammiirraa isaa saaqa. Gargar baaftee tigarsiifti daandii baaxii laatii faqa. Gargar baaftee tigarsiifti daandii baaxii laatii faqa. Nuuf guddadhu si jaalanna yaa markazii daandii haqa. Habarannu namuu qaane diinii haqa. Baruu dhiifnee usnee teenye wallaalli maaliif qileedha gannu naqa. Ja'anii barachaa turan jiraataniis biyya baqa. Baga geessan guyyaa eebbaa yaa urjiiwwan markaza daandii haqa. Baga geessan guyyaa eebbaa yaa urjiiwwan markaza daandii haqa. Hindagannee gahee tante yaa abbaa ta'e isoo barsiiftee arraan geesse. Halkan guyyaa itti jechuun si barsiise. Gaheen tante akkaan guddoo hin danda'u osoo maaluu jee ibse. Obsaan taa'ee khanifatiin diin barsiise. Ustaaz Hamzaa Ziyaadiitu diin barsiisuun daandii haqaa qaxxaamurse. Obsaan taa'ee khanifatiin diin barsiise. Ustaaz Hamzaa Ziyaadiitu diin barsiisuun daandii haqaa qaxxaamurse. Yaa Habiibii rabbumaatu carraa diin barsiisuu kana si badhaase. Jettee firraa murteessite barsiisuudhaan qabaanis waan rabbiin koo na beeksise. Obsaaf kutannoon barsiiftee arraan geesse. Waa'ee kan kee himeen fixuu rabbiif dhiise. Waa'ee kan kee himeen fixuu rabbiif dhiise. Jazaa kan kee siifaa galchuu jannata isaa si qubsiise. Gandalachuu jiruu teessiifaa bareechuu si laffa'ee diin barsiise. Yaa urjiiwwan guyyaa irraa eebba geesse. Baga Rabbiin guyyaa kana sin garsiise. Baga Rabbiin guyyaa kana sin garsiise. Jabaadhaatii jabeeffadha Ustaaz Hamzaa rabbumaatu sin badhaase. Haalli keessaan hedduu tole namayyuutu gammachiise. Kana caalaa nuuf jabaadhaa siniin jenna dhaamsa keenya yoo dhageesse. Kana caalaa nuuf jabaadhaa siniin jenna dhaamsa keenya yoo dhageesse. Haa barannu namuu qaane diinii haqa. Baruu dhiifnee usnee teenye wallaalli maaliif qileedha gannu naqa. Ja'anii barachaa turan jiraataniis biyya baqa. Baga geessan guyyaa eebbaa yaa urjiiwwan markaza daandii haqa. Baga geessan guyyaa eebbaa yaa urjiiwwan markaza daandii haqa.